Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana 13 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa gaaffii fi galii siyaasa uummata Oromoo caalaatti ifa gochuu jedhu karaa jaalarbuu sabaa isin biraan geenya. Haala yeroo laalchisee wallee warraaqsaa haarawaa ba'es of harkatti qabanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa kooti. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Urjii Bilisummaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Basaastonni fi ergamtoonni mootummaa nama nyaata abbaa irree wayyaanee aanaa diggaa magaalaa Ifaa keessatti qeerroo raarsaa jiran saaxilaman. Godina Wallagga Bahaa naannoo Qumbaa fi naannoo ishee keessatti jala deemtonni mootummaa gabroonfattuu wayyaanee tokko diina waliin ta'uun ilmaan Oromoo ija biyyaa ta'an irratti doorsisaa fi hidhaa akka raawwachaa jiran beekame. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti ijoolleen Oromoo sabboontota ta'anii fi dargaggoonni Oromoo badii tokko malee diinaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuun himame. Godina Arsii naannoo magaalaa Zuwaayee dugdaatti uummanni daandii cufeera. Waraanni wayyaannis uummata nagaa irratti dhukaasaa jira. Caasaalee mootummaa wayyaanee godina Wallaggaa aanaa waamaa galuu hojjetootaaf waan mindaa kaffalan dhabanii rakkataa jiraachuun saaxilame. Guutummaa Oromiyaa keessatti fincilli xumura gabrummaa akka itti fufee jirutti ta'ee osoo jiru haaluma kana fakkaatuun naannoo Amaaraattis fincilli jabaan uummataan kan dhaabbanni ta'uun beekame. Sabboontonni ilmaan Oromoo dhuunfaa fi garee wal ijaaruun adda durummaa qeerroo harka duwwaa mootummaa hanga funyaanitti hidhate dura dhaabbachuun falmaa abbaa biyyummaa gaggeessaa jiran deeggaran kan jedhuu fi kan biroonis ni jiru. Babal'ina oduuf Jaallejiituu Gadaa. Yeroo qabsoon Oromoo finiinee guutummaa Oromiyaa keessatti injifannoolee cululuqoon galmaa jiran kana keessatti humnoonni qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo biyya keessaan finiinaa jiru kana gufachiisuuf socho'anis akka hin dhibamne beekamaadha. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaa diggaa keessattis kaabinoonnii fi basaastonni tokko ilmaan Oromoo sabboontota ta'an doorsisaa akka jiran bira ga'amee jira. Kanumaan wal qabatees godina Wallagga Bahaa aanaa diggaa keessatti yakkamtoonni uummata naannoo diggaa magaalaa Ifaa jedhamu hiraarsaa jiran qeerroo naannichaan saaxilaman. Maqaa basaastotaa fi ergamtoota mootummaa nama nyaataa abbaa irree wayyaanee aanaa diggaa magaalaa Ifaa keessatti qeerroo hiraarsaa jiran keessaa poolisii amansiisaa namni jedhamu sabboona fakkaachuudhaan ijoollee basaasaa kan jiru. Yohaannis bakki dhaloota isaa magaalaa Naqamtee naannoo mana barumsaa Jaatoo kan ta'e yeroo hiriira guddaa sana ijoollee Oromoo hedduu reebuu fi hidhuun miidhama hamaa irraan gahaa kan ture. Asaffaa Alaamirroo namni jedhamu hojii basaasummaa kan hojjetu yeroo filannoo sobee Koongireesii Federaala Oromoon bakka bu'aa jechuun sagalee uummataa qarshiin kan gurgurate. Addunyaa Deettii manaajara ganda Ifaa 01 kan ta'e bulchaa hirkoo hidhataa gandaa. Malkaamuu Gabree kantiibaa magaalaa Ifaa kan ijoollee maqaa isaanii agaaziitti kennuun reebsisaa turee fi ammas gochaa jiru. Biraanuu Wanduu fi bulchaa namoota jedhaman ragaa sobaa kan bahaa oolan. Jarreen kun hojii isaanii kanarraa akka of qusatan yookaan of hin qusanne ta'ee tarkaanfii isaanirratti fudhatamuuf itti gaafatamummaa isaa akka fudhatan uummanni naannichaa dhaammatan. Godina Wallagga Bahaa aanaa Qumbaa fi naannoo ishee keessatti jala deemtonni mootummaa garboonfattuu wayyaanee tokko diina waliin ta'uun ilmaan Oromoo ija biyyaa ta'an irratti doorsisaa fi hidhaa akka raawwachaa jiran beekame. Yakkamtoonni kun yeroo ammaa kanas guutummaa aanota Qumbaa fi naannoo ishee keessa adeemuudhaan milishootaa fi agaazii waliin ta'uun oliif gadi deemanii uummata magaalittii hiraarsaa fi doorsisaa jiru. Yakkamtoonni ergamtoonni fi ofgantoonni kunneen Shafarraa Galataa, Fiqaaduu Kuburaa, Geetaachoo Abbabaa, Addaamuu Deettii kan jedhaman yoo ta'an gochaa badii fi qaanfachiisaa kanarraa akka deebi'an dhaammatu qeerroon Qumbaa hadheeffatanii. Oduu biraan
Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti ijoolleen Oromoo sabboontota ta'anii fi dargaggoonni Oromoo diinaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuun himame. Fulbaana 11 bara 2016 guyyaa keessa naannoo sa'a 10 irratti hoteelli Sookaam jedhamu magaalaa Naqamtee keessaa naannoo marfata lammaffaatti kan argamu waliigaltee uummataa cabsuun gurgurtaa geggeessaa ooluu walqabatee hoteelicha irratti humna hin beekamneen tarkaanfii laalessaa fudhatameen hoteelicha caccabsuun hojiin ala taasisanii jiraachuun gabaasame. Abbaan qabeenya hoteelichaas agaazotaaf deeggarsa gochuudhaan isaan duukaa adeemuun ilmaan Oromoo hiisisaa akka jiru qeerroon Naqamtee sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Mootummaan Wayyaanees tarkaanfii kanaan naasuu guddaa keessa seenuudhaan uummata magaalaa Naqamtee irratti dhukaasa banuun ilmaan Oromoo doorsisaa akka jiru bira ga'amee jira. Tarkaanfii humni hin beekamne fudhatanii walqabatees ilmaan Oromoo nagaan dhimma isaanii daandii irra deemanii fi dargaggoonni magaalaa Naqamtee keessa jiran baay'inaan gara mana hidhaatti guuramaa jiru jedhu gabaastonni keenya. Sakatta'insi jabaanis uummata magaalaa Naqamtee irratti raawwachaa jiraachuu qeerroon naannichaa himan. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Naqamteetti namni maqaan isaa Siraabisuu Mollaa jedhamu lammummaan isaa Amaara kan ta'e magaalaa Naqamtee keessaa baankii daldala Itoophiyaatti diistiriiktii Naqamteetti maanaajara ta'uun kan hojjechaa jiru. Yeroo sabni keenya diddaa bittaa gurgurtaa eegale irraa kaasee magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa dirqama alagaan itti kennu hojiirra oolchuuf jecha diinaaf utubaa ta'ee oliif gadi deemuudhaan hojjettoonni isa jala jiran hojii akka seenaniif doorsisaa akka ture saaxilame. Yakkamaan kun itti fufuudhaanis qabsoo Oromoo gufachiisuuf jecha boqonnaa malee halkanii fi guyyaa diinaaf amanamuudhaan ilmaan Oromoo ajjeessaa fi hiisisaa akka jiru eeruu arganneen baramee jira. Amma immoo hojiin isaa kanaan dura hojjechaa tureetti xinnaannaan humnoota nageenyaa fi agaazota waliin ta'uudhaan ilmaan Oromoo quuqqaan sabaa isaanitti dhaga'amu addaan baasee hojii isaanii waliin hidhata bifa qabuun doorsisuu itti fufuun himame. Sababa kanarraan kan ka'e kallattiidhaan qabsoo saba keenyaa gufachiisuuf akka inni hojjetaa jirus beekamee jira. Yakkamaan yakka duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru kana hatattamaan akka dhaabu yoo hin dhaabu ta'e tarkaanfii uummanni magaalaa Naqamtee irratti fudhatuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu isuma mataasaa akka ta'e dhaamsa kana dhaamu feena jedhu uummanni magaalaa Naqamtee. Godina Arsii naannoo magaalaa Zuwaayii Dugdaatti uummanni daandii cufeera. Waraanni uummata irratti dhukaasa banaa jira. Godinuma kanatti bifuma wal fakkaatuun magaalota hedduu keessatti mormiin fincila xumura gabrummaa bifa ho'aan gaggeeffamaa jiraachuunis barameera. Namoonni hedduunis mana hidhaatti guuramaa akka jiranis saaxilameera. Nuti mootummaa dimokiraatawaadha kan ofiin jettu Wayyaanee loltoota ishee uummata nagaarratti bobbaasuudhaan dargaggoota iddoo salaataa irraa deebi'an qabdee bilbila irraa saamaa akka jirtus qeerrooliin naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Godinuma kanatti bifuma wal fakkaatuun abbootiin qabeenyaa magaalaa Asaasaa lama kanneen waraana agaaziif soorataa fi wantoota isaan barbaachisu hundaa guutuunii fi uummata Oromoo ficcisiisaa jiran saaxilaman. Isaanis Hajii Waabilee Fatoo abbaa qabeenya konkolaattota midhaan haamanii fi tiraaktara kan qabuu fi tibbuma kana waraana agaaziitiif qarshii 40,000 kan kenne akkasumas Hajii Sa'id Badhaanee abbaa qabeenyaa FSR 2 fi konkolaataa manaa kan qabu kan tibba kana qarshii 50,000 waraana agaaziif kenne yoo ta'u gochaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbatan itti himamee dhaabbachuu diduudhaan ammas waraana agaazii fidanii qubsiisuutti jiru. Balaa isaan irras ta'ee qabeenya isaan irra ga'uuf itti gaafatamummaa akka fudhatan qeerroon naannichaa hadheeffatanii dhaammatu. Oduu biraan caasaaleen mootummaa Wayyaanee godina Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo hojjettoota waan mindaa kaffalan dhabanii rakkataa jiru. Haalli qabsoo karaa nagaa qeerroon gaggeeffamaa jiru mootummaa dhiiga uummata Oromootiin qaama dhiqachaa ture naasuu guddaa keessa buusee waan qabe gadi dhiisuu wallaalaa jiraachuun isaa ifaadha. Addatti tarkaanfii duula gabaa lagannaa uummanni fudhateen dinagdee isaanii duubatti deebisuun argamaa jira. Kana cinaatti abdii kutannaa jabaa humnoota qawwee hidhatanii uummata shoror keessan keessa galchaa jira. Naasuuf rifaatu jabaa keessa seenaa jiran kanaan akkaataa itti uummatatti makaman qiyyaafachaa jiranillee qeerroon argaa dhaga'aa jira. Taatullee habadan qaama mootummaa waliin warra gumaatii walitti araaraman dhugaa hin fakkaannedha. Kanaaf namoota qeerroo biyya keessaa sossobaa jiran waan argaa jirruuf hojii sagaleessaatiin hanga adaba kennuufitti qeerroo akka garaa godhatee hidhata qaamota OPDO kaleessa utuu itti himamuu tarkaanfii ajjechaa uummata irratti fudhatamuuf qaamota mallatteessaa turan wajjin yoomillee hin hiriirru jechuunis qeerroon naannichaa dubbatu. Haaluma yeroo ammaa kanarratti mul'atuun kaabineen mootummaa godina Wallaggaa hongee baajata mootummaa dhaqqabaa jiru falattiin suphatan dhabaa jiraachuun poolisoota ajajachuuf maallaqa gaafa dhaban uummata keessaa namoota garaa isaanii buluutiin beekamtii hawaasa keessatti qaban walitti qabuun leenjii loltummaa isiniif laanna yoo jabaattanii barataaf qaamota mootummaa keenya hongeessaa jiran ajjeeftan dhaabbiin isin qacarra jechuun gowwoomsaa jiru. Gama biraatiin hojjettoota mootummaaf maallaqa kaffala dhabanii walii isaanii biiroo keessatti wal lolaa akka jiran isaanuma keessaa oduun dhaga'amaa jira.
Ona waamaa bakka Qassoo jedhamtu keessatti halkan sadan darban sagaleen dhukaasa jajjabaan dhaga'amaa jiraachuun himame. Dhukaasi kunis jala deemtota isaan leenjisaa jiranii fi uummata gidduutti akka banamee jirus himamaa jira. Ejjennoo uummanni qabatee jirus hedduu rifaasaa jira jedhu qeerroon bakkicha. Dhumarratti guutuu Oromiyaatti fincila xumura gabrummaa akkuma itti fufee dhiyoos haaluma kana fakkaatuun naannoo Amaaraattis fincilli jabaan uummataan kan hin dhaabbanne ta'uun beekamaadha. Haaluma kanaan yeroo kana caasaan keenya gabaasa taasiseen magaalaa Bahar Daaritti fincila uummataa wal qabatee uummanni lafa isaa irratti mana jireenyaa ijaarrataa jiraachuun himame. Lafa uummanni irraa ka'ee mootummaan uummata irraa fudhatee kan kutaa magaalaa Gimboot Hayaatti mana 80 olii fi kutaa magaalaa Shimbixitti mana 100 ol uummanni ofii murteeffatee ijaarrachuun gabaasame. Duulli hojii dhaabuu naannoo kanatti itti fufee jiru tibbana kana warshaan huccuu magaalaa Bahar Daaritti argamu hojjettoonni hojii dhaabanii jiru. Kanuma wal qabatees bulchiinsi warshichaa yaaddoo keessa kan seene fuuldurattis nageenyaaf sodaa keessa seenuu bulchiinsi warshaa huccuu kanaa sodaadhaan guutamee jira jedhu gabaastonni keenya. Bifuma kanaan Gondar Kaabaatti magaalaa Gondar ganda 14 fi 17 keessatti daandii konkolaataa fi daandii dhangala'aan irraa deemu irratti barreeffamni injifannoon kan uummataati wayyaaniin kuftu malee bilisummaan hin jiru Amaaraan haa misoomu haa hidhatu uummanni Tigree nu keessaa bahuu qaba ajjechaan uummata Oromoo irratti gahaa jiru dhaabbatuu qaba yakka duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irra gahaa jiru ni balaaleffanna qabsoon eegale itti fufa du'i wayyaaneef jedhu halluu garaagaraan barreeffamee jira. Naannoo kana Kibba Walloo magaalaa Dansaatti barreeffamni qabsoof uummata kakaasu raabsamee argameera. Godina saba Oromoo Amaaraa aanaa Dawwaa Caffee iddoo Wassadee jedhamuttis boombiin waajjira gandaa humna hin beekamneen darbatamee daareffameera. Naannoo Tigraay aanaa Xagadee ganda Salaam jedhamutti halkan boombiin mana jireenyaa milishaa naannoo sanaa irratti darbatamee maatiin Salamayyoo du'an 4 immoo balaan madaahuu isaan qaqqabeera. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma sagantaa keenya hafoo waliin turtii gaarii. Cheche dia varda tukto biya varda galata wawaga moti makariba yoda besamade entu gota jibba cheche karanjaluna kutlimo marfata goda kafaisa chichi modalata cheche karanjaluna ku shubute nagesa hormoro modufe dafa jaladesa cheche murte fatuma le takagaran resanyi tade birukamna gota mirre cheche mogor ke sanati shanona gaiti gorna kafaisa lagasa wagiti cheche kan guddisa tol yom lamira de sai memman ke banne alamu kitte se sambe mali Oromiya kesa cheche dia varda tukto biya varda galata tumsi qeerroo idil addunyaa uummata isaa waliin ta'uun keessattuu falma karaa nagaa qeerroo bilisummaa Oromoon finiinaa jiru cinaa dhaabbachuun garbummaa murna yartuu nutti dhufetti xumura gochuuf gumaachaa turuun isaa ni yaadatama. Karaa qeerroo International Support Group kanas murtii tokko malee dhuunfaa fi gareetiin waan qabaniin kan deeggaraa jiran Oromoo Evangelical Church of Houston Texas doolaara 2360 yeroo gumaachan namoonni dhuunfaa obbo Gulataa Kuratuu haadha manaa isaa Aadde Yeshii Badhaadhaa waliin doolaara 500 qeerroo gumaachaniiru. Qeerroo bilisummaa Oromoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uun kan bayetti isiniif haa gootu hirmaannaan keessanis daran itti hafuuf isiniin jenna. cheche dia varda tukto biya varda galata wawaga moti makariba yoda besamade entu gota jibba cheche karanjaluna kutlimo marfata goda kafaisa chichi modalata cheche karanjaluna ku shubute nagesa hormoro modufe dafa jaladesa cheche murte fatuma le takagaran resanyi tade birukamna gota mirre cheche mogor ke sanati shanona gaiti gorna kafaisa
laggasaa wagiiti kan guddisa tolle yoom lammiirraa deessa himemmaan keen bannee alamuu qixxeessa eessaan bahe maalii oromiyaa keessa jedhiyaa farda tuktoo biyyaa farda gaaffii fi galii siyaasa uummata Oromoo caalaatti ifa gochuu ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. jedhiyaa farda tuktoo biyyaa farda galata wawaaga mootii maqaa dhibba yoo dhabeessa malee heertu goota jibba karaan jalluu naquu cillimoo marfata goota akka fayyisa ciccimoo dalata karaan jalluu naquu shubbutee nageessa hormoo Oromoo dhufee dafaa jalaa deessa murteeffatu malee takka garaan irree sanyii taaddee birruu qabna goota mirree mogor keessanatti shanoonaaf gahiiti goonna akka fayyisa laggasaa wagiiti kan guddisa tolle yoom lammiirraa deessa himemmaan keen bannee alamuu qixxeessa eessaan bahe maalii oromiyaa keessa jedhiyaa farda tuktoo biyyaa farda akeekni siyaasaa adda bilisummaan Oromoo hoogganame hundeen akeeka qabsoo kanaa mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisu sirna kolonii Oromiyaa irraa kaasuudhaan Oromiyaa kolonii hacuuccaa fi saamicha bifa hundaan jalaa bilisa baasuun mootummaa walaba Oromiyaa dhaabuudha. Kunis kan mirkanaa'u murtii bilisa uummata Oromootiin mootummaa walaba Oromiyaa ijaarrachuu yookaan tokkummaa siyaasaa haaraa fedhii qixxummaa kabaja dantaa gama hundaa fi dimokiraasummaa irratti hundaa'ee uummattoota ollaa Oromiyaa fi kan biraa wajjin dhaabbachuu keessaa filachuudhaanii jedha. Kana jechuun ammoo riifarandamii dalisaa uummata Oromoof aanja'uun murtaa'u xumuramaa jechuu akka ta'e eenyuufuu ifaadha. Uummanni Oromoo akeekaa fi galii siyaasa adda bilisummaan Oromoo ifa taasifame olitti kaa'anii jalatti gurmaa'uun bittaa kolanummaa humnaan irratti fe'ame ofirraa jigsuuf qabsoo bilisummaa finiinsaa har'a bahe. Ilmaan Oromoo qaroo fi muratoon sagantaa siyaasa adda bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasa impaayera Itoophiyaa hundeerraa furuu kana wayita raggaasifatan dantaa uummata Oromoo qofaa ilaaluu hin turre. Kanneen uummata Oromoo waliin hiriiree fakkaataa qabanis wanjoo gabrummaa jalaa bahuun bilisummaa akka gonfatan yaadu. Galanni kan gootota ilmaan Oromoo haa ta'uti har'a uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa sadarkaa amansiisaa fi abdachiisaa irraan ga'e jechuun danda'eera. Fuula duraafis taanaan gootota of kennoo fi murannoo walabummaa biyyaa akkasumas bilisummaa uummataa argamsiisuuf of wareeguuf qophii ta'an miiliyoonotaan ni qaba. Wareegamtoota muratoo kanneeniin kaayyoo fi akeekni qeerroo bilisummaa Oromoo galii isaa ni gaha. Haa ta'u malee haqa mul'ataa akka addeessa isaa mul'ataa jiru ija ofirraa dhuunfachuun arguu diduurraa qeerroon bilisummaa Oromoo galii isaa irraa hir'isuuf alaa keessaan kan shiran hin jiran jechuun hin danda'amu. Yeroo ammaa kana humnaan fincila xumura gabrummaa qeerroon qindaa'ee deemaa jiru dhaabuun kan hin danda'amne ta'uu kan hubate mootummaan wayyaanee TPLF fi kanneen isa kunuunsuun jiraachisan aangoo humnaan qabatee sirna dantaa murna gabaabaa ruubii jaarraa ittiin guuttataa jiruuf itti fufsiisuuf shira xaxuu eegaleen akkuma bare dantaa humna waraanaa fi tikaa tikfachuu hanqataa jiru bakkatti deebifachuuf waayiloota isaa waliin hiriiruun dantaa isaa tiksanii fi haaraa so'atuuf irratti bobba'ee jira. Mootummaan wayyaanii kaayyoo fi akeeka ijaarame irra yeroo itti mirga uummattoota cunqurfamuuf dhaabbate hin mul'anne. Fuula duraafis akeeka isaarra goree garee uummattootaa ta'uu hin danda'u.
mootummaan abbaa irree uummata Oromoo fi uummata biroo mirga isaanii karaa nagaa gaafachuu qofaaf jumlaan ajjeesaa akkasumas hidhaatti guuraa jiru dantaan uummata Oromoo akka kabajamu ni hojjeta jedhee kan yaadu yoo jiraate wallaalaa wayyaanee hin beekne yookaan dantaa uummataa hin abboomamne qofa. Akeekni mootummaa wayyaanee TPLF fi wareegamuu uummata Oromootiin dantaa bunaa bittuu guutuu akka ta'e jaarmiyaaleen jedhee OPDO jedhamu ajaja isaatiin alatti hin sossoonee fi dirqama itti kennamu qofaa kan hojiirra oolchuu wayita adda addaatti ijaarratee mirkaneesse. Kanaafis waggoota 25 guutuu dimokiraasii fi misooma dharaan uummata kijibaa jira. Kijibsiisuun itti fayyadamuu alattis wayita uummanni mirga isaa gaafatatu jalee ijaarratee itti ajajuun lammiilee fayyaalee ajjeesisaa fi hiisisaa of jiraachise. Jaarmiyaan maqaa Oromoo itti maxxanfame wayyaaneen ijaarame kun akeeka maaliif akka ijaarame adda bilisummaa Oromoo jalaa dhokataa waan turreef jalqabarraa kan akka hin ijaarre wayyaaneen dura dhaabbachuun morme. Jaarmiyaan OPDO'n moggaafamee kan ijaarame mirgi uummata Oromoo akka hin kabajamne taasisuuf ta'uu har'a eenyufiyyuu iccitii. Jaarmiyaan ofiifiyyuu walaba hin taane uummata walaboomsuu hin danda'u. Ulee diinaa ta'uun qabsaa'otaa fi sabboontota adamsiisuuf akkasumas uummata Oromoo saamsisuun dirqama jaarmiyaa jaleeti. Kana waan ta'eef jaarmiyaan OPDO meeshaa wayyaanii ta'uudhaan adda bilisummaa Oromoo fi sabboontota Oromoo irratti tarkaanfii diinummaa fudhachuuf akkasumas fudhachiisuun saffisaan galii isaa akka hin dhaqqabne taasisuu keessatti shoora olaanaa taphatte. Wayita ammaa dirqama isaa gahaatti baachuu dadhabuurraa wayyaaneen humnoota waayila haaraa ta'aniif bifa haaraa fi walaba fakkaatuun adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti aangessuuf waayila isaa alaa gargaarsifachuun karoorfatee sochii jalqabee jira. Akeekni karoora kanaas akkuma London konferensii bara 1991 irratti godhame marraa lammataaf shira adda bilisummaa Oromoo irratti xaxamu ta'uun gaddisiisaa ta'us adda bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo lammataa shira akkasii akka hin keessummeessine garuu mirkaneessuu barbaanna. Miidhaa lubbuu fi qabeenya dhaloota ol guddatan irratti dabalee shirri bara 1991 London irratti uummata Oromoo irratti xaxame gaabbisiisaa ta'uu qofa osoo hin taane tasa seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. Uummanni Oromoo yeroo kamiin caalaatti mirga isaa falmaturraa barcumni aangoo isaa kan raafame wayyaaneen qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon wareegama ulfaataa irratti baasan namoota beekamoo fi jaarmiyoota mirga uummata Oromoo hangi tokko kabajamu gahaadha jedhanii amananii ofitti qabuun furmaanni siyaasaa yaadamu akkuma kan bara 1991 sana rakkinoota naannoo Afrikaa bahaa xaxaa keessa naquudha dabree furmaata haqaa fi dhibdee siyaasa jaarraa tokkoof walakkaa caalu hiikuu akka hin taane ifa nama hin gaafachiifnedha. Akeekaa fi yaada farrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa Oromoo hin kabajne kana adda bilisummaa qeerroo Oromoo fi uummanni Oromoo jabinaan dura dhaabbatu. Mirgii fi dantaan uummata Oromoo alagaa fi humnoota alaarraa kanneen dantaa aangoo bulanii osoo hin taane uummata Oromoo abbaa dhimmaatiin murteeffamuu qaba. Uummanni Oromoo mirga hiree ofii of murteeffachuun ifatti kan kabajamee fi dhiibbaa tokko malee sagalee isaatiin kan barbaadu wayita murteeffachuu danda'etti gaaffiin isaa deebii quubsaa argata. Injifannoo uummata Oromoo gadaa bilisummaati. Horaa bulaa. Cheche dia varda tutto via varda galata wawaga moti makariba yoda besamade entu gota jipa cheche karanjaluna kutlimo marfata gota kafaisa chichi modalata cheche karanjaluna ku shugute na gesa hormoro mondu fe dafa
lafaa jalaa deessa jeejee murteeffatu malee takka garaan irree sanyii taaddee biroo qabna goota mirree jeejee mogor keessaan natti shanoonaaf gahiiti goonna akka fayyisa Daggasaa wagiiti jeejee kan guddisa tolle yoom lammiirraa deessa himemmaan keen bannee alamuu qixxeessa eessaan bahe maalii Oromiyaa keessa jeejee diyaa farda tuktoo biyyaa farda jeejee warra garaaf kaatu gara ishiidhee dhugaala misaatiif addunyaatti bee jeejee haadha goota deessee lammiif gumaachitee haati mana goota ishee faarsitee jeejee qabeenya sinnisee ilma yoom barsiisee ilma lammiif dee yoom lammiif raadheessee jettee dhaadatti ka haati faayyoo deessee mogor keessa bahee shanannaa geetii goonna akka fayyisaa Daggasaa Ogiiti. jeejee diyaa farda tuktoo biyyaa farda galata wawaagaa mootii maqaa dhibbaa yoo dabeessa malee eentu goota jibba jeejee karaan jalluu naquu jillimoo marfata goota akka fayyisa ciccimoo dalata jeejee karaan jalluu naquu shubbutee nageessa kormoo Oromoo dhufee lafaa jalaa deessa jeejee murteeffatu malee takka garaan irree sanyii taaddee biroo qabna goota mirree jeejee mogor keessaan natti shanoonaaf gahiiti goonna akka fayyisa Daggasaa Wagiiti jeejee kan guddisa tolle yoom lammiirraa deessa himemmaan keen bannee alamuu qixxeessa eessaan bahe maalii Oromiyaa keessa jeejee diyaa farda tuktoo biyyaa farda Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolama.
turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu isin jecha sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.